kabajamtootaan daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii Oduu isaatti kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Ijoo Ammaachin ani Muhammad Fantaaleetiim. Gurmuun abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo ibsa ambaasaaddarri Itoophiyaa Ameerikaa keessa jiru dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo lagannaa nyaatarra jiran ilaalchisuun baasee balaaleffatan. Embaasiin Ithiophiyaa Ameerikaa keessa jiru haala hidhamtoonni siyaasaa Oromoo keessa jiran rakkoo qabiinsa fi nageenyaa kan hin qabnedha jechuun gurraandhala 20 bara 2021 ibsa baasee ture. Ibsa kanaanis sagaleewwanii fi akeekkachiisa seeneetaroota fi qondaalota mootummaa Ameerikaa dhimma sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisuun baasaa jiran sirrii miti jechuun imbaasichi kan waakkatu yoo ta'u, gurmuun abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo immoo ibsi imbaasii Ameerikaa kun dogoggorsiisa fi sirrii kan hin taanedha jechuun balaaleffatanii jiru. Xalayaa ambaasaadar Fitsum Maraggaatti baay'ee gaddinee jirra kan jedhu ibsi gurmuun abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun xalayaa isaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataa addaan kutanii jiru jechuun dubbii dhugarraa fagaate dogoggora guddaa ibsee jira jechuun komatu. Odeeffannoon kun dhugummaa kan hin qabnee fi ta'ee jedhamee burjaajii uumuuf waan taasifamedha jechuun obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqalaam Garbaa fi Hamzaa Booranaa guyyaa 25ffaaf lagannaa nyaatarra yeroo jiran hundi isaaniitu haala hammaataa keessa jiraachuu isaanii itti dhiheenyaan akka quba qabu gurmuun kun ibsa isaa keessatti himeetii jira. Akka ibsa gurmuu abukaatota kana keessatti himametti abukaatonni fi haakimoonni hidhamtoota siyaasaa Oromoo kunneen haala fayyaa isaanii hordofaa kan jiran yoo ta'u, garuu sababa mootummaan wal'aansa fayyaa isaan dhorgeef fayyummaan isaanii sadarkaa nama yaaddessurra jiraachuu ragaa ba'u. Wanni murtii guraandhala 2021 hospitaala dhuunfaa fedhanichi akka wal'aanaman kan ajajee ture ta'ullee ajajni mana murtii kabajamu waan dhabeef garuu hanga amma yaalumsaa dhorkamanii yoo ta'u, ijji keenya arguu guutumaan guututti namummaa keessaa ba'aa jiru jedhamu. Ibsim abukaatota kun keessattuu obbo Baqqalaa Garbaa yeroo 5 ol yaalumsa dhorkamuun amma haala akka malee hammaataa har'aa fi boruu keessa jira. Baay'ee dhukkubsatee bakka ciisuu ol ka'uu fi dubbachuu hin danda'u kan jedhus ibsi gurmuu abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun ibsi imbaasii Itoophiyaa Ameerikaa jiru kan ambaasaadar Fitsum Maraggaatiin irratti mallatteeffamee bahe ibsa dogoggorsiisa fi dhugaa kan hin taanedha jechuun komataniitiin jiru. Dhumarratti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo wal'aansa mana yaalaa tokko malee guyyaa 25ffaaf lagannaa nyaataatti fufuu himanii qaamoleen mootummaa fi namoonni garaagaraa dhugaa ifa jiru waakkachuun furmaata haqa qabeessa agarsiisuuf dhama'uu otoo qabanii dhugaa dhoksanii du'atti nama dhiibuun yakka jechuun qeequun hidhamtoonni siyaasaa kunneen guyyaa har'aa lagannaa nyaataa guyyaa 26ffaa isaaniitis itti fufaniitiin jiru. Oduu keenyatti duulli Tiwiitaraa sa'aatii 24 sabboontota Oromootiin labsame sa'aatilee gabaabaa keessatti milkii guddaa agarsiisuun gabaafame. Duulli Tiwiitaraa kun hidhamtoota siyaasaa Oromoo lagannaa nyaatarra jiranii fi wal'aansaa dhorkamaniif sagalee ta'uun kan qophaa'e ta'uu qindeessitoonni duula kanaa dubbatanii jiru. Hashtaagotaan Starving for Justice Oromoo Protestisii fi kan biroos dabalatee duula kana keessatti dhimma bahuun qaamota addunyaa mootummaa bilxiginaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an hedduu bira gahuun danda'ameera. Duula Twitter kanarratti namoonni kumootatti lakkaa'aman hirmaachuu hanga sa'aan oduu kan hojjetametti yeroo miliyoona 1 ol tweet godhamuun beekameetiin jira. Oduu keenya birootiin magaalaa Shashamannee keessa guyyaa kaleessaa balaa ibiddaa tasaa uumameen wal qabatee hawaasaa ibidda kana dhaamsu achitti argame dabalatee kanneen birootiin hiriirri mormii guddaan geggeeffamee ooleera. Balaan ibiddaa kun kan uumame magaalaa Shashamannee ganda duwwaa tokko naannawaa gamoo nama Dr. Gammachuu jedhamutti yoo ta'u, balaan kun kan tasa elektirikarraa uumame yoo ta'u, miidhaan lubbuu namarraa kan gahin jiraatan magaalaa Shashamannee tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himera. Qaamni to'annaa balaa ibiddaa kan mootummaan ajajamu hanga balaa kanaan manneen jiraatota lakkoofsaan 7 ol ta'an gubatan osoo dhufee hin dhaamsin hawaasa balaa kana to'achuuf ba'e hokkoraaf baatan jechuun waraanatti bobbaasee reebicha irratti raawwachuu fi dhukaasa banuun uummata miira dallansuu keessa galchu. Kan immoo namni kun uummanni fincila kaasuun dhaadannoolee garaagaraa dhageessaa turuu himam. Sababa kanaan guyyaa kaleessaa qofaa namoonni lakkoofsaan 30 ol ta'an humnoota kanneen hin butamanii mana hidhaatti darbatamanii jiraachuun beekameetiin jira.
Uummanni Oromoo qabsoo keessa jiru kanaaf haala barbaachisu maraan of jabeessuutu irra jiraata jedhan qeerroowwan shawaa lixaa aanaa agenda biraati. Murni afaan qawweetiin biyya bulchuu hayyoota fi qabsaa'ota Oromoo gameeyyii hidhuun dantaa siyaasa isaatiif jecha hawaasa keessa bobba'eem haasaan barbaachifne dubbachuun wal shakkii fi jibbaan akka babal'atuuf irratti hojjetaa jira jedhan. Nageenya biyyattii wayitii ammaa jeeqamee jiru kana falli jiru tokkichim hayyoota siyaasa Oromoo hidhem haal durii tokko malee hiikuun dirree siyaasaa bal'isuutu barbaachisaadha jechuun kan yaadachiisan qeerroowwan shawaa lixaa. Dhimma kana dursee gara hojiitti hiikuu kan qabu paartii bilxiginnaa ta'uu uummanni Oromoo sirriitti hubachuu qaba jedhan. Kana ta'uu baannaan rakkoo guddaan as deemaa jiru biyya kana gara wal waraansa hamaatti ceesisuu mala sodaa jedhu nu keessatti uume jechuun yaaddoo qaban ibsatan. Ergatibba dabre mormiin barataa yuunivarsiitii Jimmaatiin bakka qondaalonni olaanoon mootummaa jiranitti isaan mudate kaaseem kaadireen bilxiginnaa fuula isaanii gara barsiisota yuunivarsiitii Jimmaatti deebisuun barsiisonni baay'een hidhamaa jiraachuun itti fufee jira. Keessattuu barsiisota sabboontota ta'an bakka dhaloota isaaniitiin adda baasanii adamsaa kan jiran yoo ta'u kaayyoon isaanii kutaan qoqqoodanii shakkii guddoo barsiisota Oromoo hedduutti naquuf shira xaxaa akka jiran namni odeessa kana nuuf qoodeesseera. Akkasuma manneen barsiisota kanneenis ajaja mana murtii malee halkan akka sakattaman ajajni dabru namni kun eeruu nuuf kenneetii jira. Qabsoo qeerroon kumaatamnichi wareegame Nabiyyi Ahmad qaxxaamuraan taayitaa dhuunfatee alagaa qe'ee keenya irratti goobsuun isaa hedduu nu gaddisiisee jira jedhan qeerroowwan magaalaa Finfinneerraa Oromiyaa miidiyaan Itiyoofiyaa yaada laatan. Hooggantoonni jajjaboon paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo fi ABO dabaan hidhamuun wayitii waajjiraaleen isaanii guutummaatti cufamanii jiran kanatti paartilee leellistoota sirna Minilikii Finfinnee keessatti dhiichisuun tuffii uummata Oromoo irraa qabanidha jedhan qeerroowwan kunneen Oromoo hidhaatti guuree alagaan akka qe'ee Oromoo dhaalu gochaa kan jiru sirna Abiyyi Ahmad kan jedhan dargaggoonni kunneen uummanni keenya salphina kana taa'ee ilaaluu osoo hin taane tokkummaan falmatee bilisoomuu qaba jechuun dhaabaniitiin jiru. Uummanni Oromoo salphina hamaa gama fuulduratti as deemaa jiru kana irra aanee ofirraa qolachuu kan danda'u tokkummaan qabsaa'ee hidhamtoota isaa yoo hiiksifate qofa jedhan qeerroowwan Harargee bahaa magaalotaa fi aanota garaagaraa yaada isaanii Oromiyaa miidiyaan Itiyoofiyaaf laatan. Mootummaan bilxiginnaa hooggantoota siyaasaa Oromoo hidhaa keessatti guree bakka morkattoonni siyaasaa jajjaboon hin jirretti filannoo gaggeessuuf qophii taasisaa jira waan ta'eef bakka jirru maraa qeerroon tokkummaan dura dhaabbachuu qabna jedhan. Nuti qeerroowwan magaalota akkam Awwadaay, Dirree Xayyaaraa, Oromiyaa, Qobboo, Baruudaa, Dhangaggoom, Dirree Dhawaa, Qarsaa fi kanneen hafan biroo hedduu keessatti filmaatichi akka hin gaggeeffamneef qophii taasisaa jirras jedhan. Ta'us waraanni bulnaa dirqamaan biyya bulchaa jiru shakkii guddaa waan qabuuf dursee qeerroowwan jajjaboo funaannee filmaata duratti xollaa'ee geessinee hidhuu qabna jechuun murteeffatee jiraachuu qeerroowwan jidduudha kanneen Oromiyaa miidiyaan Itiyoofiyaaf yaada kennan ibsatan. Odeessa boodarraa dhaqqabeen guyyaa har'aa magaalaa Qobbootti hiriirri mormii hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaatarra jiraniif sagalee tahuu gidduu galeeffate gaggeeffamaa jiraachuun dhagameera. Hiriira kanarratti dhaadannooleen garaagaraatis dhageessifamanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin Sudaan himannaa Itiyoophiyaan dhimma daangaa irratti dhiheessite arrabsoo guddaa hariiroo biyyoota lamaanii balaa cimaarra buusuu danda'udha jechuun Itiyoophiyaan akeekkachiifte. Erga dhuma baatii onkololeessa darbe waraanni Sudaan daangaa cabsee lafa bal'aa karaa Gondar lixa Itiyoophiyaa tinkiyya jettu qabate booda muddamni biyyoota lamaan gidduu jiru yeroo gara yerootti hammaataa jira. Jalqaba irratti rakkoo siyaasaa keessoo isiitiif jecha weerara Sudaan kan dhoksaa turte Itiyoophiyaan yeroo ammaa Sudaan ergamtuu qaama sadaffaati jechuun irra deddeemin himannaa fi komii dhiheessaa jirti. Madda oduu The National News jedhamu akka gabaasetti mootummaan Sudaan himannaa Itoophiyaa kanaaf arrabsoo guddaa dhiifama hin qabnee fi hariiroo biyyoota lamaanii balaa guddaa keessa buusuu danda'udha jechuun hadheeffatee balaaleffatee. Televizyintoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduun ijoon sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti nu daawwachaa turtanidha. Ijoommaa isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalletiin gama gummaa kamaraa fi gulaallee suur sagaleetiin abdii jamaatiin wajjin ture. Qophiileen idilee Oromiyaa miidiyaa neetwork itti fufu babal'ina oduu tokkoon tokko oduu keenya ijoo kana oduu keenya idilee keessa argattu. Guuree alagaan akka qe'ee Oromoo dhaalu gochaa kan jiru sirna Abiyyi Ahmad kan jedhan dargaggoonni kunneen uummanni keenya salphina kana taa'ee ilaaluu osoo hin taane tokkummaan falmatee bilisoomuu qaba jechuun dhaabaniitiin jiru. Uummanni Oromoo salphina hamaa gama fuulduratti as
deemaa jiru kana irra aanee ofirraa qolachuu kan danda'u tokkummaan qabsaa'ee hidhamtoota isaa yoo hiiksifate qofa jedhan qeerroowwan Harargee bahaa magaalotaa fi aanota garaagaraa irraa yaada isaanii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif laatan. Mootummaan Bilxiginnaa hooggantoota siyaasaa Oromoo hidhaa keessatti guree bakka morkattoonni siyaasaa jajjaboon hin jirretti filannoo gaggeessuuf qophii taasisaa jira waan ta'eef bakka jirru maraa qeerroon tokkummaan dura dhaabbachuu qabna jedhan. Nuti qeerroowwan magaalota akka Awwadaa, Dirree Xayyaaraa, Oromiyaa, Qobboo, Baroodaa, Dhangaggoom, Dirree Dhawaa, Qarsaa fi kanneen hafan biroo hedduu keessatti filmaatichi akka hin gaggeeffamneef qophii taasisaa jirras jedhan. Ta'us waraanni bulchaa dirqamaan biyya bulchaa jiru shakkii guddaa waan qabuuf dursee qeerroowwan jajjaboo funaannee filmaata duratti xollaa geessinee hidhuu qabna jechuun murteeffatee jiraachuu qeerroowwan jidduudha kanneen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada kennan ibsatan. Odeessa boodarraa dhaqqabeen guyyaa har'aa magaalaa Qobbootti hiriirri mormii hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaatarra jiraniif sagalee tahuu gidduu galeeffate gaggeeffamaa jiraachuun dhagameera. Hiriira kanarratti dhaadannooleen garaagaraattis dhageessifamanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin Sudaan himannaa Itiyoophiyaan dhimma daangaa irratti dhiheessite arrabsoo guddaa hariiroo biyyoota lamaanii balaa cimaa irra buusuu danda'udha jechuun Itiyoophiyaan akeekkachiifte. Erga dhuma baatii onkololeessa darbe waraanni Sudaan daangaa cabsee lafa bal'aa karaa Gondar lixa Itiyoophiyaa tinkiyya jettu qabate booda muddamni biyyoota lamaan gidduu jiru yeroo gara yerootti hammaataa jira. Jalqaba irratti rakkoo siyaasaa keessoo isiitiif jecha weerara Sudaan kan dhoksaa turte Itiyoophiyaan yeroo ammaa Sudaan ergamtuu qaama sadaffaati jechuun irra deddeemin himannaa fi komii dhiheessaa jirti. Madda oduu The National News jedhamu akka gabaasetti mootummaan Sudaan himannaa Itoophiyaa kanaaf arrabsoo guddaa dhiifama hin qabnee fi hariiroo biyyoota lamaanii balaa guddaa keessa buusuu danda'udha jechuun hadheeffatee balaaleffate. Televizyinota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oduun ijoon sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti nu daawwachaa turtanidha. Ijoommaa isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaaleti gama gummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaleetiin abdii jamaatiin wajjin ture. Qophiileen idilee Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii itti fufu babal'ina oduu tokkoon tokko oduu keenya ijoo kana oduu keenya idilee keessa argattu.